Nagaanii faraarri waaqayyo abbaa isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota koo jaallatamoo akkam jirtu? Waaqayyo san gargaaree guyyaa har'aa nuu kenne guddaa galateeffannaa. Barumsa kutaa lammaffaa aadaa Oromoo fi amantaa Pirotestaantii yookaan amantaa Kiristiyaanaa kan jedhu isa jalqabne sana kutaa lammaffaa irratti fufnaa. Yeroo darbe egaa xiqqoo si yaadachiiseetanii isarraa jalqabnaa. Amantaan Pirotestaantii fi aadaan Oromoo waan wal dhiitan fakkaatu garuu immoo yoo itti beekne wal bira deemsisuu dandeenya. Yoo wallaalle garuu itti gufanna. Amantaan nu gufachiisa, aadaan keenyas nu gufachiisa. Waa wal harkisuu fakkaata, waa wal dhiibus fakkaata. Sirriitti xiinxaluun gaariidha aadaa fi amantii keenya. Dhimmi kun dhimma jabaa, dhimma namooti gurguddoon itti miidhamaa jiran, faarfattoonni jajjaboon itti miidhamaa jiran. Warri kaan aadaan Israa'eliin fudhannu warri jedhan. Isa wangeela keessa jiruun fudhannu, hankeenyaan jiraanna. Warri kaan immoo tootaalii kan keessan gataa hankeenya fudhadhaa aadaa wangeela keessa jiru qofaatu sirriidha kan jedhan. Kanaaf wanta kana sirriitti xiinxaluun barbaachisaadha waa'ee aadaa fi amantii jechuudha. Namoota baay'eef gufannaa waan ta'eef. Amma naa galee isinii ibsaan ture introdakshinii isaa amma tokko har'a kutaa lammaffaatti fufna jechuudha. Isa darbee aadaan maali kan jedhu ilaalle. Aadaa jechuun haala jiruuf jireenya dhala namaatii, hawaasa tokkootii, duudhaa, aadaa, afaan, safuu, sirna waaqeffannaa, sirna uffataa, sirni nyaataa hundi isaa aadaa jedhama. Amaleeffannaa jechuudha. Amantiin Pirotestaantii immoo maali kan jedhuu fi amantaa kana kan jalqabe Maartiin Luuter akka ta'e isinitti meeraa waldaa Kaatolik keessatti yakki gurguddaan yeroo sana waan raawwatamuuf mormii waldaa Kaatolik sana keessa ture Protest jedhee yookaan mormituu jedheeti nan morma jedhee teessisii keeyyatoota naannoo 95 barreesseetu waldaa Kaatolik Wittenberg jirtutti maxxanseetu bara 1517 Maartiin Luuter amantaa Pirotestaantii jedhu kana akka jalqabee isinitti meera. Haaluma kanaan egaa jaarraa 19ffaa keessa biyya keenya Itoophiyaa seenuu danda'eera. Karaa adda addaatiin seenee biyya keenya keessa. Qabxiileen ijoon Luuter irratti xiyyeeffate namni amantiidhaan fayyaadha. Roomaa boqonnaa 1:17 akkasumas Galaatiyaa 3:11 namni amantiidhaan fayyaadha. Hojiidhaan miti. Qajeelummaan keenya amantiidhaan dhaabata. Kanaaf indulgensii waraqaan nuun fayyisu. Tikeettii bitachuun mootummaa waaqaatti nama gashu. Mootummaa waaqaatti kan nama gashu amantiidha jedheetu Maartiin Luuter protest godhe jechuudha. Egaa wal fakkeenya aadaa fi amantii araaraaf nagaa buusuu irratti wal fakkaata. Aadaan Oromoos nagaa lallaba. Araara lallaba. Wangeelli keenyas nagaa lallaba. Karaa kana wal fakkaata. Kabaja namaaf kennuu irratti safuu irratti wal fakkaata. Aadaa wal gargaarsaa. Dhugaa dubbachuu, waaqa dubbachuu. Dhiifama walii gochuu. Aadaa hojii ni jajjabeessa wangeellis. Inni kun isa kutaa darbeeti. Argaa garaagarummaa aadaa Oromoo fi amantaa Pirotestaantii immoo maali kan jedhu egaa wal fakkeenya isaa akkuma jiru ta'ee xiyyeeffannoo guddaa kan qabu garaagarummaadha. Garaagarummaa isaa immoo ilaallume. Garaagarummaan aadaa Oromoo fi amantaa Pirotestaantii gidduu jiru inni jalqabaa waaquma waaqeffatamu irratti tokko miti. Aadaan Oromoo laga dhaqee yookaan tulluu tol ba'ee gaafa sagadu Oromoon walitti yaa'ee kan inni ganama ka'ee waammatus waaqa gurraachaadha. Waaqa gurraacha garaa garbaa leemmoo galaa tariidha. Waaqa gurraachi kun isa kami? Waaqa gurraacha kananii isinii ibsuu barbaade. Tarii ani waaqeffataa waan hin taane waa'ee waaqa gurraacha hin beeku. Waaqayyo gurraachas bifisaa gurraachas jedhee nama. Oromoon dur garuu waaqa gurraacha sana nama uume, waaqa gurraacha sana lafa uume, isa tulluu galaana uume jedhee masagada. Gurraachi sun eenyu akka naa ibsu wallaale waaqa gurraachi sun eenyu akka ta'e yoo beekamu baate iyyuu maqaa Oromoon itti waamudha. Waaquma uumaa jechuusaati. Waaqi gurraachi. Duumessadha moo bifa waaqa gurraacha moo isa kana diffaayin gochuun nu rakkisa. Namni sagalee nu ibsuu danda'a kana turuutti. Waaqa waaqeffatamu irratti aadaan Oromoo fi amantaan Pirotestaantii addaddummaa guddaa qaba. Waaqni waaqeffatamu Oromoo biratti tokko. Innis akkuma jedhaa jiru waaqa gurraacha. Laga dhaqanii lagatti sagadu miti. Tulluu irra baanii tulluutti sagadu miti. Laga yeroo dhaqan
laga dhaabatanii waaqa gurraacha waaqa laga uumtetti sagada. Tulluu isa uumetti sagada. Garuu waaqa tokko jedha. Amantaan Pirootestaantii hoo? Yeroo baay'ee wal dhiitinsi amantaa waaqeffataa Pirootestaantii gidduu jiru asirratti isin waaqa sadii qabdu jedhu baay'een isaanii. Waaqa sadii kanan ibsu barbaada. Pirootestaantiin waaqa sadii qabu. Nuyi waaqa sadii qabu. Waaqni keenya tokko. Garuu waaqa sadii identity sadii kan qaban, qaama sadii kan qaban, wal keessa immoo kan jiraatan, of danda'anii kan dhaabatan, walii wajjin kan hojjetan, abbaa, ilma, hafuura qulqulluu sadan waaqayyoo tokkotti sagada. So maanni sadan tokkummaa kun dhoksaan sadanummaa maali? Tiriinitiin maalidha? Waanti sillaasee ምንድን ነው? Amantaan Pirootestaantii fi amantaan Ortodoks, amantaan waaqeffataa akkasumas amantoonni tokko tokko ni jiru. Waaqa tokko waaqa jedhan. Waaqa sadii qabdu kan jedhan. Waaqa sadii sana isinii ibsuun barbaadan. Namoonni nu banne waaqni sadii eenyu? Akkamitti hubatamuu qaba waaqni sadii? Inni isaan jedhan kun dhoksaa sadanummaa yookaan the secret of Trinity isinii kaasa. Sadanummaa waaqayyoo sammuu namaan olidha. Fakkeenya akkamiin ibsuu hin dandeenyu. Hamma macaafi jedhu garuu dubbannu. Hamma macaafi qulqulluu naasee yaasuuf malee dhoksaa sadanummaa hiikanii barsiisuun ulfaataadha. Akkasumas fakkeenyaan fudha yoo hin jedhe hin ibsu. Namoonni tokko tokko fakkeenya adda addaa fudhachuu danda'u. Fakkeenyaaf bishaan faalkaalee sadiin jiraata. Yoo qorra cabbii, yoo baqe bishaan, yoo hurke immoo gaazii ta'a. Faalkaaleen sadan kun sadan tokkummaan ibsani. Sadan tokkummaa ibsuu hin danda'an. Kan biraan immoo aduu. Ho'a aduu, ifa aduu jedhu namoonni tokko tokko. Adda bahanii garuu jiraachuu hin danda'an. Tokko ta'anii malee adda addummaan deemanii ho'i qofaasaa aduun ta'u, ifni qofaasaa aduun ta'u. Yesuus qofaasaa dhufeera. Abbaan qofaasaa waaqarra tureera. Hafuurri qulqulluun qofaasaa dhufeera. Wal keessatti tokko adda addummaatti immoo adeemtitii qabu. Kaan immoo kan isaan ibsan killee yookaan buuphaa fudhattan inni bakkeessaa baay'ee jabaataadha. Inni taanu bishaan isaa jira kan keelloo fakkaattu keessa immoo iskwaaliin ishee jirti. Isa kana Tiriiniitiin kamiin ibsamu? Fakkeenyaaf ani Daani'el lubbuu qaba, foon qaba, hafuura qaba. Kun sadan tokkummaa ibsuu hin danda'u. Foon koo hafuura koo walitti jiraachuu hin danda'u. Hafuurri koo lubbuu koo walitti jiraachuu hin danda'a. Wal keessa duwwaatti jiraatama wanta nama isin ibsisan. Tokkummaa sadan tokkummaa garuu wal keessa jiraatama, adda bahee ni jiraatama. Identitii addaa qabu, qaama addaa qabu. Paawuliidhaan tokko, waaqummaadhaan tokko hin ilaalla sadan. Kanaaf Tiriiniitii ibsuudhaaf, sadan tokkummaa ibsuudhaaf dhoksaadha nama rakkisa. Baay'ee ulfaatas. Hamma macaafi jedhu garuu isin ibsa. Fakkeenyaaf jiraachuu sadanummaa, jiraachuu waaqa sadanii kan ibsu Maatiyos boqonnaa 3:16-17. Hanan irra dhaabadhee dubbadhu macaafa qulqulluudha. Namooti macaafa qulqulluutti namannee na falmuu hin dandeessan. Wajjinis haasa'uu hin dandeenye. Amma macaafa qulqulluutti naman. Macaafa qulqulluun siin dhufu taanaan, siin liqinfamu taanaan dhoksaa sadanummaa wajjin haasa'uu hin dandeenyu. Yoo macaafatti amantate, yoo macaafa qulqulluutti amantate duwwaadha kan natti na falmuu dandeessu waa'ee dhoksaa sadanummaa. Macaafa qulqulluu irratti hundoofne haasa'uu namatti. Macaafa kan biraan qabu. Pirinsipiliin keenya qajeelfamni keenya wangeela. Wangeela alatti isin ibsuu hin danda'an. Waa wangeela kee jiru isin ibsa. Maatiyos 3:16-17. Gaafa Yesuus Kiristoos Yohaannis cuuphaadhaan laga Yordaanositti cuubame sadan isaanii al tokkotti mul'ataniiru. Mee ilaalaa abbaan waaqarraa samii baneetu Yesuus dhalatee lafa jira cuuphamuudhaan waggaa 30tti bishaan Yordaanos keessa dhaabata. Abbaan waaqarraa samii banee sagalee guddaa dhageessisee elaa ilma koo isan jaalladhu. Gammachuun koo isatti raawwatama isa dhagaa jedheetu waaqarraa dubbate abbaan. Tuu namoonni dhagaan. Abbaa waaqarra jira jechuudha. Abbaan teessoo isaarra jira jechuudha waaqayyo abbaan. Waaqni uumaa.
Inni Oromoon waaqa gurraacha jedhu sun waaqarra jira, waaqarraa dubbate yeroo sana ilma koo jedhe. Yesuus Kiristoos lafa bu'ee bishaan keessa dhaabataa jira. Hafuurri qulqulluun samii banama keessaan akka gugeetti waaqarraa gadi bu'eetu dhufee Yesuus irra taa'ee hafee jedhe Yohaannis. Hafuurri qulqulluun dhufee akka gugeetti mul'ate. Yesuus qaama foon Yesuus uffatee dhufee Kiristoos Yesuus abbaan waaqarraa sagalee dhageessee ana jira ilma kootiin kun jedhee dubbatee fi sadan isaanii ragaa ba'anii jechuudha. Jiraachuu sadanummaati. Maatoos 28 lakkoofsa 19. Maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluutiin isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa jedhe Yesuus. Maqaa abbaatiin, maqaa ilmaatiin, maqaa hafuura qulqulluutiin isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Abbaa, ilma, hafuura qulqulluu. Wangeela keessa sadanummaa jedheen jiru. Adda adda jira. Tiriniitii jedheen jiru. Tortoolii hanfaatu sadanummaa kana qorachaa ture namoota baay'eedha kan qoratan. Walgahii Niiqiyaa irratti, Efesoon irratti, Kelkeedoon irratti, walgahii adda addaa irratti ka'eetu sadanummaan bara durii ibsamaa ture. Malee macaafa qulqulluu keessa daayireektilii sadanummaa kan jedhu jiru. Garuu ilmi, abbaa, hafuurri qulqulluu iddoo baay'ee jira. Isa lammaffaa Qorontoos 13:14. Ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan hafuura qulqulluu isinii wajjin haa ta'u. Sadansaa dubbateera Phaawulos. Jaalalli Kiristoos, Waaqayyo, hafuura qulqulluu. Sadan tokkummaa Waaqayyo qabdiitti wal fakkaatan. Waaqayyummaa tokko qabu. Sadan isaaniiyyuu Waaqayyoodha. Warri Yesuus Waaqayyo miti jettanii sin dhaga'aa. Dhaggeeffattoonni baay'ee Yesuus Waaqayyo miti jettu aadaa Oromoo keessa amantaa Musliimaa, Joovaan, Yesuus Waaqayyo miti warra jettanii tisni dhufa jechuudha. Waaqayyoo mee Waaqayyo abbaarraa kan Waaqayyo tokko qabu. Sadan isaanii Waaqayyoodha. Uumama miti. Yohaannis tokko tokko. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaanee yoo dubbisne ta'eera. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofuma isaa Waaqayyo turedha. Sagalichi jalqaba waan hundumaa ture. Utuu humtuun uumamiin sagalichi ture. Utuu waa tokko jiraatiin sagaleen turedha. Sagalichi eenyu bira ture? እግዚአብሔር ዘንድ with God. Waaqayyo wajjin ture. Sagalichi. Sagalichi ofuma isaatii Waaqayyo ture. Yohaannis 1:14 irraa immoo sagalichi foon uffatee nu gidduu buufateedha. Innis Yesuus Kiristoos. Sagaleen abbaa bira ture. Sagaleen waan hundumaa dura ture. Sagaleen ofii isaatii Waaqayyo ture Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos abbaa isaa wajjin wal qixa. Inni Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluu Waaqayyoodha. Waaqayyo abbaan durayyuu Waaqayyo akka ta'e hundumtuu walii gala. Humnaaf aangoodhaan wal fakkaatu. Yesuus Kiristoosii Waaqayyo tokko. Humni isaa, aangoon isaa, hafuurri qulqulluun wal fakkaatu. Sadan isaaniiyyuu hundaa danda'ummaa isaaniitiin tokko. Omnipotent. Hulluun chaayii naቸው. Hundaa beekuu isaaniitiin tokko. Omniscient. Hulluu awaaqii. Iddoo hundaatti argamu. Omnipresent. Hulluu boota ይገኛሉ. Inni kun sadan tokkummaa aangoo isaaniitiin wal fakkeessa. Hojiin isaanii walitti hidhata qaba. Takkaa waliin faalleessan. Yesuus abbaan faalleessu, abbaa Yesuusin hin faalleessu. Abbaa waaqarraa Yesuusin erge, Yesuus dhaqee hafuura qulqulluu erge. Wal dhaga'u, waliif ajajamu. Aangootiin garuu waliin caalan. Waaqummaatiin garuu waliin caalan. Waliin tuffatan, waliin didan. Tokko hojiin isaanii. Uumama keessatti hirmaatanii sadaniyyuu. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26. Kottaa nama uumnaa. Akka bifa keenyaaf, akka fakkaattii keenyaatti kottaa inni Waaqayyo abbaan jedhe eenyuun jedhe. Jiraa jechuudha kan irratti hirmaate. Uumama boqonnaa 11 yeroo gimbii Baabiloon hojjetanis ilaalaa. Kottaa gadi buunee afaan isaanii walitti makna. Kottaa jedhamas dabale. Hojiin isaanii tokko wajjin hojjetu. Fayyina namaa keessatti waliin hojjetu. Maatewos 3:16 akkuma silas ni kaasa. Yeroo Yesuus cuuphame abbaa waaqarraa dubbate hafuurri qulqulluun dhufe. Ilmaan namaaf
Sadan isaanii tokko. Eeshi identitii isaanii hoo maaliin adda ba'u? Qabxii ittiin sadan tokkummaa adda ba'an. Gahee roolii adda addaa qabu. Roolii adda addaa qabu. Waaqayyo abbaan karoorsaadha. Waaqayyo ilmi raawwataadha. Waaqayyo furu qulqulluun hojjetti kaadha. Pilaanariidha. Implementariidha. Tiraansileetariidha. Ilaalaa kan. Waaqayyo abbaan akka Yesuus dhufuu karoorsa. Yesuus Kiristoos immoo dhufee ergama sana raawwachuuf biyya lafaarra dhufe. Dhala namaaf foon uffatee dhufee cubbamoota gidduu taa'ee cubbamaa wajjin nyaatee cubbamaa wajjin hojjetee cubbamoota fayyisee cubbamaa irratti reebamee cubbamaaf du'e. Kana abbaatu karoorsee erge. Yohaannis 3:16. Waaqayyo abbaan akkasumatti biyya lafaa jaallate tokkicha ilma isaa amma kennutti isatti kan amane kan banne jireenya bara bara qabaatu malee. Waaqayyo abbaan akkasumatti biyya lafaa jaallateera. Biyya lafaa jaallate akkasumatti Waaqayyo abbaatu Yesuusin erge karoorsee. Pilaanadha. Yesuus immoo tole jedhee dhufe. Ani fedha abbaa koo raawwadha jechaa dhufe. Ani ofii kootiin hin dhufne fedhii abbaa koo raawwadha. Abbaa koo nagaa isatu na erga jedhe Yesuus. Hafuurri qulqulluun immoo nu keessa dhufe. Hafuurri qulqulluu Yesuusin gargaaraa ture. Boqonnaa hojii ergamootaa boqonnaa 2 keetti immoo amantoota irra dhufe. Hamma irraatti hafuurri qulqulluun nu keessa jira. Hafuurri waan na keessa jiru lallaba. Hafuurichi waan na keessa jiru sun dhoksaa kana dubbataa jira. Dhoksaan kun kan mataa kootii miti. Kan hafuura qulqulluun naa ibsaa jira. Hafuurri qulqulluun hojiirra jira. Akkaataa mul'achuu isaanii yoo ilaaltan abbaan invisible gaaddiidha. Abbaan ijaan hin argamu. Isa teessoo irra taa'u jedhe Yohaannis mul'ata isaatiin gaafa arge malee mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 waa oolicha oolaa qalame kan fakkaatu immoo gidduu dhaabataa jedhe. Aqeetu harka isa teessoo irra taa'u macaaficha fudhate jedha. Isa teessoo irra taa'u jedhamu malee hin agarre. Museen seera ba'uu 33:18 irratti ulfina kee na agarsiisi jedhe. Si arguun barbaadaa jedhe Waaqayyoon. Waaqayyo yoo na agarte jiraattu yaa Musee jedhe. Fuulli isaa abidda hin argamu. Ifa umtuutti dhiyaanne kee jiraata. Isaayyaas boqonnaa 6 ilaalaa. Ergamoonni suraafeloonni sun kochoo jaajaa qabu. Lamaan miilla isaanii golgatanii, lamaan balali'anii, lamaan fuula isaanii golgatanii qulqulluudha jechaa oolu. Maaliif ol ilaaluu hin danda'anii? Ergamoonni waaqarraa yoo isaan arganii invisible God waaqa ijaan hin argamnedha. Eenyuyyuu isa argeen jiraatu tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoos isa biraa dhufe duwwaatu waa'ee isaa nutti hime. Waaqayyoon eenyu jaallata? Abbaan hin mul'atu. Hojiin isaa mul'ata garuu. Jaalalli isaa mul'ata garuu. Araarri isaa mul'ata garuu. Qilleensi ol baattee fudhattu kun jiraachuu Waaqayyoo agarsiisa. Laftirra jiraattu kun jiraachuu Waaqayyoo agarsiisa. Eenyutu meeqa? Lubbuun si kee jiru kun jiraachuu Waaqayyoo agarsiisa. Jiraachuu Waaqayyoo mirkaneeffachuudhaaf garaa baay'ee mirkaneeffachuu dandeessa. Ilmi foon uffatee mul'ateera Yesuus. Visible no. Visible gaaddiidhaan. Hafuurri qulqulluun akka hafuuraatti hojjeta hin argamu hin qabamu. Jira garuu nama keessaa dubbata, nama gorsaa, nama wajjin haasa'a, dinqii hojjeta, nama fayyisaa, seexana waraanaa. Hafuurri qulqulluun jiraachuu isaa argina malee ijaan hin agarru isas. Invisible no. Hin argamu ijaan. Garuu jiraachuun hafuura qulqulluu mana keessatti dhaga'ama. Gaafa nama fayyisu dhageenya. Gaafa lisaanii dubbatu dhageenya. Hafuurri qulqulluun jira. Walitti dhufeenyi isaanii relationshippiin isaan qaban maalidha? Abbaan ilma dhalche. Ilmi abbaarraa dhufe. Isa ergame. Hafuurri qulqulluun abbaaf ilmarraa dhufe. Waaqayyo abbaan tokkicha ilma isaa qaba. Hafuurri qulqulluun Yesuus irra jira. Abbaarra jira. Relationshippiin isaan wal keessa jira. Wal keessa jira. Okay. Waaqayyo abbaa. Isaas 64:8 yaa Waaqayyo ati abbaa keenya nuyi hundumti keenya hojii harka keetiidha. Yaa Waaqayyo ati abbaa keenya. Waaqayyo isa tokkicha uumaa. Yohaannis 6:27 ilmi namaa inni Waaqayyo abbaan mallattootti godhee jedhe Yesuus. Ilmi namaa inni abbaan abbaa. Waaqayyo abbaa jira. Saduraa Qorontos 8:6 nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira. Waaqayyo tokkichatu jira.
Yohaannis 3:6 Waaqayyo akkasumatti biyya lafaa jaallate jira. Faarsaa 92 ati bara baraan Waaqayyoodha. Waaqayyo abbaan jira. Waaqayyummaa Yesuus sila isinii kaasee amma sirra isinii deebi'a. Waaqayyummaa Yesuus Tiitoo 2:13 inni fayyisaa keenya Waaqayyo keenya isa guddicha jedha. Wanti baay'ee Yesuus Waaqayyo miti warri jettan Tiitoo 2:13 dubbisa. Inni Waaqayyo keenya fayyisaa keenya isa guddicha. Yesuus Waaqayyoodha. Yohaannis 1:1 jalqaba sagalee ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi Waaqayyo ture. Waaqayyo ture. Waaqayyo ture. Foon uffatee dhufe. Qolaasaa 2:9 guutummaan Waaqayyummaa Yesuus keessa jiraata. Guutummaan Waaqayyummaa Waaqayyo abbaa eenyu keessa jiraata? Yesuus keessa manifestita. Yesuus keessa mul'ata. Ibroota 1:8 Ibroota 1:3 Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ata. Yohaannis 20:28 isee kana turuutti dhageeffadha. Yohaannis 20:28 Toomaas gaafa Yesuus bartootatti mul'ate bartoota gidduun ture. Kana isin beektu. Yesuus akka Toomaas shakke beekeetu utuu isaan taa'anii Toomaasatu dhaabatu ufee mana cufamaa keessa lixeetu nagaan siniifatu odda jedhe yaa Toomaas fidi harka kee cinaacha koo isa waraaname keessa akka kee kaawwadhu. Harka koo laali. Ilaali mirkaneeffadhu dheen. Toomaas edda Yesuus mirkaneeffate akka inni waraaname du'aa kee edda mirkaneeffate gooftaa koo Waaqayyo koo jedheetu Yesuus waame. Geetaa'e amlaakee Lord my God jedhetu waame. Toomaas Yesuus Waaqayyoodha. Yesuus lakkii ani Waaqayyo miti hin jenne Toomaasiin. Yes, ani isa jedhima. Yohaannis 10:30 aniif abbaan tokko jedhe Yesuus. Ilaalaa kana anaaf abbaan tokko nama ta'ee lafarratti kan dhalate anaaf Waaqayyo abbaan tokko jedhee beekaa. Muhammad hin jedhe, Gabriel hin jedhe, Maariyaam hin jedhe, Museen fa'a, Abrahaam fa'a ani Waaqayyo hin jedhe. Namoonni gurguddaa turaniiru kan dhalatan. Ani Waaqayyo wajjin tokko nama jedhe jiru. Hamma yoonaatti. Yesuus garuu aniif abbaan tokko jedhe. Filiphis 1:5 ulfina Waaqayyo wajjin wal isa qixxeessatu qabu dhiisee dhufeedha. Ulfina Waaqayyo wajjin wal isa qixxeessatu qabu istaandardii Waaqayyootu ta'ee jiru. Yesuus ulfina sana dhiisee dhufee jedha. Hamma du'aatti abboomaa ta'e jedha. Yesuus Waaqayyoodha. Waaqayyummaa Hafuura Qulqulluu siin ibseen xumura. Hafuura Qulqulluu Waaqayyoodha. Hojii ergamootaa 5:3-4 yoo ilaaltan Phexros Annaaniyaas maaliif Hafuura Qulqulluu sobde jedhe. Gaafa Annaaniyaas araddaasaa gurguratee haadha manaasaa Saphiiraa wajjin soban sana. Maaliif Hafuura Qulqulluu sobde jedheetu gara gadiitti ati Waaqayyoon sobde malee nama miti jedha. Waaqayyoon sobde. Hafuurri Qulqulluun Waaqayyoodha. Sadarkaa Qorontos 2:10 Hafuurri Qulqulluun amala guutuu Waaqayyoo qaba. Beekumsa qaba. Bakka hundaatti argama. Faarsaa 139:7 bara baraan jiraata. Hafuurri Qulqulluun barsiisaadha. Qajeelchaadha. Yohaannis 14:26 uumama keessatti hirmaateera. Uumama tokko lama olaaltan Hafuurri Qulqulluun yeroo uumamaa sana callabboorra ciisa. Callabboorra balali'a. Hafuurri Qulqulluun labboo gadi fagoora balali'a ture. Maatoo 28 maqaa Hafuura Qulqulluutiin isaan cuubaa jedhe Yesuus Waaqayyoodha. Kanaaf guyyaa har'aa kana kan ilaallee amantaan Oromoo Waaqa gurraacha'edha. Amantaan Pirootestaantii sadan tokkummaa jedha. Garaagarummaan sadan tokkummaaf Waaqayyo gurraachaa hamma naa galee isin ibsuu yaaleera. Pheenxee yookaan kiristaanni Pirootestaantiin Waaqa sadii hin qabu. Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko. Sadan isaanii Waaqayyoodha tokko. Waaqni sadii jiru Waaqa tokko jira. Garuu karaa sadii mul'atan. Torbettaan yoo Waaqa nu gargaare ayyaana Oromoo fi ayyaana kiristaanotaa mulaalla. Gaaffii qabdan waa'ee amantaa Oromoo durii amantaa Pirootestaantii irratti naa barreessaa irratti mari'anna. Irrattan hojjedha. Quuqa sinkee jiru, gaaffii sinkee jiru. Naa katabaa, naa barreessaa, koomenti godhaa. Namoota kaaniinis ga'a barumsi kun ilaalaati. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa. Waaqayyo bara baraan bara keessan eebbisu.